Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophii alanaa keenyaa qabanneetii argamne irraa egaa qophii keenya kanaanis egaa kibxata darbee ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed gaaffiiwwan miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa irraa isaaniif ka'aniif deebii itti kennaniiru. Egaa qophii keenya kanaanis dhimma diinagdee irratti xiyyeeffachuudhaan dhimmoota isaan kaasan irratti xiyyeeffachuudhaan maal kaasanii kan jedhu kan isin biraan geenyu ta'a. Isinis agaruma qophii keenyaatti akkan waliin turtan kabajaan isin affeerreera. Egaa diinagdee goorootiin wal qabatee dhimmoota gurguddoo sadii irratti hojjechaa akka turanidha kan isaan kaasanii. Egaa dhimmoota gurguddoo kana keessaa inni tokko cabiinsa diinagdee kana dura ture fayyisuudhaaf hojjetamaa akka ture kaasaniiru. Inni biraan immoo keessaayyuu diinagdee qonnaan durfamaa ture gama damdaneessaatti guddisuudhaaf gama damee garaagaraatiin dura qonna irratti bu'uureffatee yookaan immoo xiyyeeffatamee hojjetamaa ture. Amma garuu hundarratti turizimii, manufaaktcharingii, industirii fi kanneen biraa irratti hojjetamaa akka jirudha kan isaan kaasanii. Dhumarratti hojiin xiyyeeffannaan itti kennamee hojjetamaa ture. Idaawwan yookaan immoo liqaawwan kana dura waggoota 20 fi 15 kana dura ture. Isa sana salphisuudhaaf yookaan immoo hir'isuudhaaf hojiiwwan hojjetamaa akka turanidha kan isaan kaasanii. Keessaayyuu hojii agammaatti hojjetameenis bu'aan gaggaariin argamaa jiraachuu kaasaniiru. Egaa akka warra faranjootaa bara 2025 bara dabarsinee kana keessa bu'aan gurguddoon argamu kaasaniiru. Egaa biyyoota addunyaa saffisa guddina saffisa olaanaa galmeessan keessa kudhantu saffisa olaanaa galmeessaa turanii. Egaa isaan kana keessaa biyyoonni Afrikaa 5 ta'udha kan isaan kaasanii. Inni kunis immoo egaa biyyoonni Afrikaa guddina olaanaa galmeessaa jiraachuu kaasaniiru. Egaa biyyoota Afrikaa 5 guddina olaanaa galmeessaa jiran keessaa immoo Itoophiyaan ishii tokko ta'us ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed kaasaniitu kan isaanii jiranii. Egaa Itoophiyaan gama kanaatiin milkaa'ina guddaa galmeessisaa akka jirtus kaasaniiru. Kana malees IMF fi dhaabbanni maallaqaa addunyaa fi World baankiin addunyaa jechuudha. Itoophiyaan guddina 9.2 galmeessuu ishis egaa dhaabbattoonni kun ragaa bahuu isaaniiti kan isaanii dubbatanii. Ragaa Itoophiyaa qofa osoo hin ta'iin isaan mataa isaanii kaasuu isaanii. Egaa ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed walgahii kanarratti kaasaniitu kan isaan jiranii. Bara kanas immoo karoora Itoophiyaan galmeessuudhaaf qabattee 9.2 guddachuudhaaf karoorfachuudha kan isaan kaasanii. Yeroodhaan booda garuu dhimma kanarratti fooyya'insa taasisuudhaan gara 10.2tti ol guddisuudha kan isaanii kaasanii. Akkasuma IMFs Itoophiyaan guddina akka galmeessiftu akkuma kana duraa raaguu isaas kaasaniiru. Egaa garaagarummaa raagaa IMF fi kan Itoophiyaa jidduu jiru dhibbeentaa tokkittidha. Egaa kun walitti dhiyaachuu isaas kan agarsiisudha jechuudha. Itoophiyaan karoora qabatte kana galmaan ga'uudhaaf wantoonni ishii dandeessisan jiraachuus kaasaniiru. Keessaayyuu gama qonnaatiin hojiin ishiin hojjette gara milkaa'inaatti akka ishii fidu kaasaniiru. Keessaayyuu bara 2010 kana dura turee fi amma garaagarummaan qonna irratti hojiin keessaayyuu gama meekanaayzeeshiniitiin hojjette guddaa ta'uu fi kun immoo gara milkaa'inaatti akka ishii geessu kaasaniiru. Hojiin biraan irratti hojjetamaa ture keessaa indastiriidha. Indastiriidhaan wal qabatee waggoota 3 darban kana keessatti dhibbeentaa 47 fi 48 qofa indastiriin kan inni guddachaa ture. Amma garuu ol guddachuu isaa ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed mana maree bakka bu'oota uummataa irratti deebii miseensotaaf kaasaniiru. Egaa alergii oomisha indastiriitiin wal qabatees bara darbeerraa barana dachaadhaan dabaluu kaasaniiru. Akkuma fakkeenyaattis dhaabbanni soolaarii oomishu dhaabbanni biyya Veetnaam oomisha soolaaraa doolaara miiliyoona 66 alatti erguusaa beeksisaniiru. Kun immoo keessaayyuu gama indastiriitiin hojiiwwan hojjetamaa jiran bu'aa bareedaa fidaa jiraachuusaa kan mul'isudha jechuudha. Oomisha bakka bu'aa yookaan immoo Itoophiyaan haa oomishtu kan jedhuun doolaara biiliyoona 3.4 argamuusaas kaasaniiru. Egaa kun agam Itoophiyaan keessaayyuu gama indastiriidhaan hojii ishiin hojjechaa jirtu kan agarsiisu. Inni biraan immoo albuudaan wal qabatees ji'oottan 6 darban qofaa dhibbeentaa 30 guddina agarsiisuu isaas ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed kaasaniiru. Gama biraatiin albuuda keessaa sibiila kaasuu hin dandeenya. Sibiilis dhibbeentaa 36 guddachuu simmintoodhaan wal qabatees dhibbeentaa 28 dabaluu isaati kan isaan kaasanii. Kun damee ijaarsaa kakaasuu keessatti guddisuu keessatti qooda
qooda guddaa qabaachuusaa kaasaniiru. Inni biraan gama tajaajilaatiin bu'aawwan dhufan irrattis kaasaniiru. Keessaayyuu gama tajaajilaatiin wal qabatee daandiin qilleensa Itoophiyaa kana dura waggaatti imaltoota miiliyoona 8 qofadha kan inni keessummeessu. Yeroo ammaa kana garuu ji'a 6 qofatti imaltoota miiliyoona 10.7 keessummeessu yookaan immoo imalchiisuu isaati kan isaan kaasan jechuudha. Dhuma waggaa kanaatti immoo imaltoota miiliyoona 22tti orguddisuudhaaf akka hojjetu kaasaniiru. Egaa kunis gama tajaajila keessaayyuu humna qilleensaatiin milkaa'ina guddaa ta'us kaasaniiru. Damee tajaajilaa keessaa inni biraan moobaayiliitiin kan wal qabatu. Egaa fayyadamtoonni moobaayilaa yeroo ammaa kana miiliyoona 97 ga'uusaas kaasaniitu kan isaan jirani. Egaa kana dura jijjiiramaan dura maamiltoota keessaayyuu gama fayyadamtoota bilbilaatiin miiliyoona 37 qofa akka jiru kaasaniitu kan isaan jirani. Yeroo ammaa kana immoo gara miiliyoona 97tti ol guddachuu kaasaniiru. Gama faayinaansiitiin maallaqa karaa moobaayilaatiin daddabarsuudhaan gama dijitaala fayyadamuudhaan waggaa 3 kana keessatti hawaasa miiliyoona 58tu gargaarama. Kaffaltii dijitaalaatiin ji'a 6 kanatti qofaa dhibbeentaan 60 dabaluusaas kaasaniiru. Hawaasni kana dura maallaqa wayii bitachuudhaaf hawaasni akkanumatti maallaqa walii daddabarsaati kan inni ture. Yeroo ammaa kana garuu karaa dijitaalaatti gargaaramuudhaan haala salphaatiin walii daddabarsaa jirudha. Egaa kunis waggaa 5 kana keessatti kanneen gama dijitaalaatiin fayyadaman yookaan immoo karaa moobaayilii fi karaa garaagaraatiin teekinooloojii gargaaramuudhaan walii daddabarsan caalmaa qabaachuudha. Warreen harka harkatti keessaayyuu bittaa gaggeessanii ol ta'uudha kan isaan kaasanii. Egaa kun milkaa'ina guddaadha keessaayyuu gama faayinaansiitiin jechuudha. Inni biraan gama turizimiitiin ayyaanota biyya kana keessatti kabajaman akkasumas walgahii gurguddoo biyyattiin keessummeessaa akka turtes kaasaniiru. Kana keessattis keessummoonni biyyoota garaagaraatii gara biyya kanaa dhufaa akka turan kaasaniiru. Egaa waliigalaan gama turizimiitiin dhibbeentaa 10.2 guddisuudhaaf hojjetamaa akka jiru ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed mana maree bakka bu'oota uummataa irratti gaaffiiwwan miseensota irraa ka'aniif deebii kennaniiru jechuudha. Inni biraan hojiin hojjetame baasii fi galiitiin kan wal qabatu. Egaa Itoophiyaan bara kan baniinsa mana maree bakka bu'oota uummataa irratti egaa karoora dhiyaatiin bara kana maallaqa tiriliyoona 1.2 walitti qabuudhaaf akka karoorfatte ibsamuun ni beekama. Yeroodhaan booda garuu fooyyessitee karoora kana tiriliyoona 1.5tti ol guddisuun ishee ni beekama. Egaa isa kanas ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed miseensota mana maree bakka bu'oota uummataatiif kaasaniiru. Egaa raawwii agammaatti jiru yookaan immoo aga ji'a 6 kanaatti jiruunis Itoophiyaan biiliyoona 700 fi biiliyoona 9 walitti qabu ibsaniitu kan isaan jirani. Egaa inni kunis milkaa'ina isa guddaadha jechuudha. Karoora guddinaa Itoophiyaan qabatte isa 9.2 irraa gara 10.2tti ol guddachuudhaaf qabattes akka milkeessu raawwiin kun ragaa guddaadha jechuudha. Isa biraatiin wal qabatee liqaa hir'isuudhaan wal qabatee hojiin guddaan Itoophiyaan hojjette asirratti jechuudhaan kaasaniiru. Keessaayyuu liqaa baroota 20 kana 15 kana turan hir'isuu keessatti hojii guddaa akka hojjettedha kan isaan kaasanii. Keessaayyuu koomershaal loonii yookaan immoo liqaa gama daldalaatiin kennamu Itoophiyaan kana dura sababa piroojeektii fi sababa garaagaraatiin fudhatte kana akka dheeratuuf jecha hojii dippiloomaasii guddaa hojjechaa akka turtes ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed kaasaniiru. Sarara diimaa keessa Itoophiyaan akka ishiin baatu ta'uun milkaa'ina guddaa akka ta'es kaasaniitu kan isaan jiran jechuudha. Inni biraan alergiidhaan kan wal qabatu doolaara biiliyoona 4.2 keessaayyuu meeshaa alatti erguu ishii kaasaniiru. Raawwii agammaatii yookaan immoo ji'a 6tiinis doolaara biiliyoona 5.1 yookaan immoo dhibbeentaa 120 ol guddachuu isaa kaasaniiru. Egaa kun keessaayyuu biyya alaatti oomishaawwan qonnaa fi kanneen biraa biyya alaatti erguudhaan galii guddaa argachaa akka jirtu kaasaniiru. Egaa kun biyyattiidhaaf milkaa'ina guddaa akka ta'edha. Guyyaa dheengaddaa kanas isa mana maree bakka bu'oota uummataa irratti kaasan keessaa dhimma investimentii alaatiin kan wal qabatudha. Hagammaatti raawwii ji'a 6 kanaatiin doolaara biiliyoona 2.3 argamu kaasaniiru. Kun immoo dhibbeentaa 20.7 daballee akka qabus kaasaniiru. Keessaayyuu investeerota biyya keessaa jajjabeessuu irratti hojiin hojjetamaa jiraachuusaa kaasaniiru. Akkuma biyyattiin biyya alaatti meeshaa ergitu biyya keessattis ni galchiti. Gama kanaatiinis haga yoonaatti doolaara biiliyoona 11.3
gara biyya keessatti galchuus kaasaniiru. Egaa inni kun ammi biyyattiin biyya alatti ergituu fi kan biyya keessatti galchitu wal madaalaa fi nagaa akka qabu yookaan immoo sirrii akka ta'e kaasaniitu kan isaan jirani. Inni biraan dhumarratti kan isaan kaasan dhimma qaala'insa jireenyaatiin kan wal qabatu. Egaa qaala'insa jireenyaatiin wal qabatee hojii guddaa akka barbaadu kaasaniiru. Egaa qaala'insi jireenyaa yeroo ammaa kana dhibbeentaa 9.7 gabbuu kaasaniiru. Ammas garuu keessaayyuu oomishtummaa guddisuu irratti hojii caalu akka barbaadu kaasaniiru. Qaala'insa jireenyaa kana hir'isuudhaaf gara dijiitii tokkotti gabbuusuu qabna jedhaniiru. Egaa yeroo ammaa kana immoo dhibbeentaa 9.7 gabbuu danda'eera. Ammas garuu hojii guddaa akka gaafatu kaasaniiru. Egaa waliigalaan dhimmoonni diinagdeedhaan wal qabatanii isaan kaasan muraasni isaanii isaan kana. Egaa waliigalaan hojiiwwan kunneen cimanii dhuma bara kanaatti itti fufnaan milkaa'inni guddaan akka dhufu kaasaniitu kan isaan jiranii. Egaa waliigalaan ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed mana maree bakka bu'oota uummataa irratti argamuudhaan gaaffiiwwan miseensota irraa isaanii ka'aniif deebiin isaan kaasan waliigalaan kana fakkaataa. Isinis waan waliin turtaniif guddaa isin galateeffanna. Qophii keenya kanas kanumaan goolabne irraa fayyaa ta'a.